Nagaan waaqayyo kootiisni baay'atu akkam jirtu. Ani bunan dhugu yeroo baay'ee garuu har'a baay'ee sababan aaree jiruuf ani buna dhuge. Ijoolleen sooshaayii dhunna gaafa nutti hammaatu buna dhunna. Buna furdaasa. Maalan isiniin jechuu barbaade har'a oduu coomtuu tokko fidee dhufe. Duboo hoolaa fakkaatti kan cooma akka duboo hoolaa fidee dhufe. Maal inni yoo naan jettanii komentii koo jalatti waan baay'ee barreessanii dhufanii. Qaarawaa qilaalee beektu qaarawaa qilaalee biyyaa nama gubdi akkas nama quba. Warri qaarawaa qilaalee jedhamtu hin beekne immoo haadholiin keenya adurratti nananii mi'a naasaa jira. Adurree kootu irratti jira. Maaltu ta'e haadholiin keenya lafa isaan nu qimmiidhan beektu ijoollee durbaa lafa isheen qimmiidhamtu beektu eeyyoo akkasitti na qimmiidhan maal jedhaati isinittanii maga faarfannaan faarfadhee deengedda waldaatuun deemaa jiru daqiiqaa 30 nuufaa faarfannaa koon faarfadhee maxxanse maal jedhu dhufanii of agarsiisuu deemtaa tokko warqeedhaan keedhe wayyaa aadaan keedhe ture waan ta'eef warqoota koon keedhe hin maraatan maal ati of agarsiisuu deemtaa jedhan eeshi wangeelaaf rabseedhaan gurgurii wangeelaaf hojii wangeelaatiif godheedhaan eeshi rakkataa gargaarii jedhan eeshi mataattiin keeyatamaayedhaan eeshi maali by the way ansinumayyuu bareedduudha maqaa waaqayyoo eebbifamu. Bareedina kana kan naa kenne immoo ayyaana waaqayyoo sababa natti haguugamee jiruu fi bareedinni koo bahe. Ayyaana waaqayyoo gaafa sirra jiru duwwaadha kanatti bareeddu malee uffatteef miti baay'isa wayi. Uffannaan koo maaloon koo kantu yoo ayyaanni waaqayyoo sirra jiraatte uffattu sirraa bareeda. Kanaaf warqee koo miti kan na bareeche ayyaana waaqayyootu isarrattan dabalee warqee koo gaafan keedhuun ija keessan bakka duratti waa biraa ta'e. Maqaan waaqayyoo eebbifamu inni nama bareechuu waaqayyo. Maal jechuun barbaade obboleettiin kee obboleessi kee yeroo uffatee irraa bareedu maaloo gammadiif. Itti hin hinaafin waan baay'ee dubbattanii hinaafaadhaan dhugaadha. Hin hinaafinaa waaqayyo baga godhee fi baga taasisee fi itti siifa dabalamu jedha yeroo sati eebbifamta. Namatti naafuudhaan hin eebbifamtani baay'isawwan namaaf wanni jedha gammadaa jechuu barbaadeetanii gara biraanii rakkataa gargaaruu fi kana godhi gurgurii maaloo ishoo miti hamma qabdu waan qabdu irraa kenniif rakkataadhaaf waan guddaan barbaadan isaan har'a waan nyaatanii bulan kan barbaadu baay'ee jira. Waan afaan kee'atee guyyaatti namni 3 nyaata mitiire tokko kan hin nyaatin oolu jira. Kanaaf hamma qabdu irraa walakkaa sadaqiitii afaan kaa'ee jira kana. Wangeela rabsi warri jettan immoo namni uffatee fi dhiqatee dibatee uffatee sababa ba'ee fi wangeelaaf hin dhaabbatu miti. Hamma hin dubbadhu waan jechuu ka'ee sana nan dhiisa. Waana caaluun jedhe tokkotu ture nan dhiisasa hin dubbadhu barbaachisaa miti. Sababa namni tokko uffatee fi mana waaqayyoo keessaa qooda hin qabu hin jedhinaa. Waaqayyo akka nutti bareedu barbaada. Akka nurraa bareedu barbaada malee wayyaa gurraacha keeyadhee dhaqee mataa koo gadi qabadhee bakka waanuma wantinii tokko miskiina tokko fakkaadhee waaqayyoon sababan tajaajilee fi qooda waaqarraa hin qabaadhu. Narraa bareedee waaqayyo akka narraa bareedu barbaada. Waaqayyo akkan gammadee jiraadhu barbaada. Akkan bareedee fi jiraadhu barbaada. Akkan bareedee fi gammadee tajaajilu barbaada waaqayyo. Malee akkan gaddaa miskiina wayii ta'ee baqqaantii jedhee ofirraa baasee ofii kooti qullaa kootti hafee wanni jedhu hin gammadu waaqayyo baay'isanii. Kanaaf wanta isin gorsu tokko yoo jiraate nama uffannaa isaatiin yommuu jedhinaa gammadaa fi itti hinaafinaa. Sababa uffateef immoo namni sun ayyaanni waaqayyoo sababa isaarraa bareedee jiruuf sababa ayyaanni waaqayyoo irra jiruudhaaf isiniin jechuu barbaadeni waaqayyoon koo sina eebbisu jechoota koo keessatti yoon isin miidhe dhiifama naa godhaa quba namatti hin qabinaa bakkuma jettan dhaabbadhaatii hammuma isinii gala
hammuma isiniif danda'ame mana waaqayyootiin dhaabbadhaa malee quba namatti hin qabinaa. Qubi afur sitti galagalee jira waan ta'eef eebbaaf ta'a. Please yeroo namatti naaftanii batalee kana caalaa akka jechoota keessaniitii fi waan baay'een godhamtu isa ija keessaas qaban waan isin daa'imman ija keessa galu gurra keessa laa asii ammasitti isheen kun isheenuma warqee kana keeyadhee bahe yoo haddishuu isin jechisiisteetti isa sana immoo yoon keeyadhee bahe feentiin harkatti nyaata. Warroonni natti naaftan jechuudha warra kaan miti eebbifamaa warri kaan isinis eebbifamaa hundumti keessan eebbifamaa garuu namatti ni naafinaa. Nagaan waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u. Akkan gadi baasee uffadhu nan godhina fuudhiisa sammuu namaa eeguu wayya dhiisaa akkasii godhina eebbaaf ta'a. Akkam jirtu nagaa keessanii amma manaan gadi bahe doktora kooni qaxaroon qabaarra har'a qaxaroon qabaa konkolaataa kana immoo xinnoo seen ammoo mokkora iji kunis na diddeetti konkolaataa kana nan mokkora la kun akkasuma jedheeni dumbushaan ijoollee egaa akkasuma jedheen oofaa jira gaamee natti argamtilleeti. Argamti amma gadaqee doktora koon ilaala amma kottunaan jedhanii mameeqa torban laman guutee erganii wanni jedhe kan ijoollee kan argadhe amma isa gaa na ilaaluudhaaf maalirra jirtiidhani nama laalu nagaa keessani miti. Hunduu nagaadha sin nagaadha ijoolleen koos fayyaa isaaniiti isuma dhiiraa sanatu hin boo'a quba tokko boo'a amma duri gaa dumbushaatu na fuudhee deema mitiiree amma maali yaanne konkolaataadhuma maaliifitu hin bitannu jenne konkolaataa xiqqoo tokko bitannee laa hin bareedde dhugaa bareedde amma animmoo na yaada waan hundumaa yaaluu yaada amma tuman jedhu dumbushaanii ani noofunaan jedhe gaddayyuu noofunaan jennaani ani immoo lana nuufa la amma gaa ibsaan ganna lakkiseera la asiichiyyuu laalaa akkanittoo amma Numana ko falchiisa argan ijoollee kana da'ee immoo numana ko falchiisa amma laa ibsaarra geenye dhaabbadhe yaa ijoollee ko nan koolifaa amma mana doktora ga'uudhaafanii amma achi gaheetan immoo isin beeksisa waan doktorri naan jedhu isinan beeksisa dhugaa galatoomaan isiniin jechuu barbaada amma dhaqeetan makiinatti kana dhaabaa nagaadha miti isin hundumtu ijoollee argachuun dhugaa baay'ee namatti tola. Warri ijoollee argachuudhaaf karaarra jirtanis isin gorsuu nan danda'a akka gorsaatti aannan kana dhugu lafarraa fixu amma yaaddoo nutti ta'eera dhaab dubbishaatti utuma immoo konkolaatatti kana bituu baannee wanni jenneenne meeqaa jirana ibsaan ganna lakkise amma deemaan jira amma asittan geeddara asittan nan dacha aladdoo kanatti meenaa jedha galatoomaa waan hundumaatiif isiniin jechuu barbaadeetanii fireecha akkas godhuu akkasitti immoo naannoo
nagaan naaf tura baay'een isin jaalladha.